طيارة تديمو فار تكنت انت زمان انا مدامتي فاين ارغيتني بدا سرود اچماني تمر الزغندا نظري بودا برموتو اچوانغا غنما البوم شمران دبي باث ام بي سي امر يولي دبي سير باث اچيت ام بي سي فچو الرانو نفرتني البوم مثلا رامي سيرت نم نو البوم ما بيكشف بيتن الرا واقرنا مبوسا متى دوره ايه dhageeffadhu kamaal kasin affeereenuun affeera mootummaa Dubai bayaafanii baaraana Dubai bayaafanii yaa waaqnaan ajjeesinii maanuu manadrii kennaatiin dhaqaafanii. Ay doktor Ajil. Ante doktor yo di mama ya lu male. Yo di fi matu nama ulfata beita. Aku bagi dia nilai artis cewek dah doktor Umar. Ay kuni kabaja mi jalala chiko to Dubai ka kaburai male artistin by the way artin oromo ganama galgala nawamti arim barbadu. Warri Dubai mana fudisi ufi asuman nu guddisani gaafa dhufu mucaa collee tokkotu dhufe areeni kunillee gaafa sanan jiru warruma Dubai kana jaartiillee nu fuudhee gaafa ijoolleen teena dhalatullee bakka haadhaallee bakka abbaallee nu bu'ee nu jajjabeessaa ture dhugaa dubbatuu fi Dr. Asli miidiyaan kun beekta miidiyaa guddaadha hawaan miidiyaa hojjedhe baay'ee dhaadheessuun barbaadu warra akka Muhammad Siraaj fa'a beekaa gammachuu fa'a ijoollee jajjabduu ogummaa miidiyaa qabantu as keessa jira. Gaafa hundeeffama miidiyaa kana hundeessinerraa jiini jaaffaan har'a kino proogiraamii gaafa duraa godhame tokko ni beeytaami isarraa gaafni inni suni gaafa guyyaa 16 godhame eebbisaallee har'a gaafa guyyaa 16 akka lakkoofsa faranjiititti wallahi ji'a 6 kana guutuu hojii irra ture guyyaa takkan boqanne kana mana guutuu walitti sirreessuu akka miidiyaa ta'u sirreessuu ijoollee fiduu iqaamaa isaanii sirreessuu hojjetaan dhufu kunni beeyta Itoophiyaa irraa dhufuuf namni xaaxaamee kan dhufa sanuu viizaa hojiitiin fidda beeyta gaafuma dhufu irraayyuu iqaamaa kama miidiyaa kanaatiin biyya kana seenan ji'a 6 kana guutuu ani baay'ee miidhamaa ture baay'ee biizii ture waan kana irratti jechaan miidhaa osin jedhu miidhaa biraa himatu yookiin akka miidiyaa kaawwanii goofandimii gaafatu osoo hin taane dadhabbiitti dadhabame ibsuudhaaf jechaadha. Har'a garuu guyyaa ani itti boqadhee ijoollee kiyyatti illee mana kiyyatti illee jireenya kiyyatti illee deebi'uudha. Maaliif miidiyaan kun manaajara qabaa, itti aana jira, kaameraamaani jira, editara jira, gaazexeessitoota afaan Oromoo ka afaan Ifaatu jira. Waan kana ani hin hundeesse malee an ogummaa sooshaal miidiyaa qaba malee ogummaa miidiyaatii miti. Isaanitti as rakkabee waan isaan hojjetan anillee garuu biiroo achi keessaa hin qabaa waan hojjetamu wanti taajjabuu hin jira. Sagantaa podcast. Ati haadha obsinaan intervii goota guyyaan kee guyyaa haadha obsinaan qofa. Yaa jaartii firraa eegalanii miree biraazar maali manumaa ke jammaranii bar. Haadha obsinaan magaalaan guddoon godina Arsii bahaa eenyu jedhamti jennaan asaasa itti. Asaasii diya yoo waan akkasiitii kanaafuu guyyaa ani itti boqadhuudha waan ummata Dubaayitii yoo deebinu ammoo akkuma siin jedhe ummata natti fuudhee ummata gaafa ijoolleen tiyya naa dhalattee hospitaala na waliin dhufanii hospitaala biyya Arabaa kana hin beeyta. Na waliin dhaabatanii ijoollee tiyya lamaanuu ammallee miidiyaa kana keessatti illee wallaahi anillee itti dadhabbiin hawaasaa hunda caali ani maqaa rabbiitiin kakadhee sitti wallaahi haati tiyya yoo dhufanii salata subii irra natti himan ani quban qabu gurra na qaba akka sarpiraayiziitii jecha tikkeettii muranii viizaa baasanii tokko kino amiinuma kana fa'aa kino ammallee makiinaa ofaara kino. Ijoolleen Dubaay turuu sama yoo mataa kana gubbaa lalaan duriyyee fakkaattu keessatti hayyuu abboo rabbi umrii haadheeru. Ani waggaa 8 guutuu haadha tiyya jaanin agarre ante bakka amma baranallee beeyta dalagaa kana keessa biizii ta'ee duniyaallee itti fixadhee itti dadhabee jennaan anama baranallee galee haadha tiyya jaan argaan jiru jedhee kophaa kiyya ofiin haasaa deema beeyta. Ammallee rabbi rahmata isaanii haa godhu gaafa haati ta'e amrii ta'anillee haguma ati haati ta'e amrii ta'anii si dhagame anillee na dhagame beeyta maaliif osoo an biyya Arabaa kana keessa deemee doolcheessumuni wali qocatuuf walii gaffiigu haati tiyyallee osoma akkanan narraa dabarte ani nama maal ta'u nama boru jireenyi kiyya maal ta'u jedhee baay'ee na dhagamaa ture.
Arda hiriyoonni kiyya nadaamaa san keessaallee na baasanii salphina san keessaallee na baasanii guyyaa gammachuu kiyyaa ummata na guddise keessatti haadha tiyya tana deette illee naa fidanii reeli bakka ani nama carra qabeessa jedhamu keessaa tokko beeyta rabbiilleen keerii wayii osoo biraa qabaadde masgabooyin alaalee na fakkaate beeyta yoo guyyaa takkaallee rabbiif jecha keerii wayii jedhee jiraadhe jecha. Tamakdeen gada dhibba shannaa ergiteetiin kira manarraa kaawwataa rabbisi laata deemta. Baay'ee teessite sagalee kee bilbilootu na seene wallahi dhageenya na deebi. Dhibba shanneen gada anaatti sadaqatte isaa rabbisi masgaba kee bane. Laa wallahi maasi sadaqadhe yaa doktor Banaa deega dabichaa muubaa. Sagalee meeqatti biddabti. Sagantaan sa'aatii jaha mataa irra eegala garuu sa'a jaha jennaan nu sa'aatii majaa eegalla maaliif tarii namni baay'atuu danda'a. Eddoon eessa baay'atullee haa baay'atu warra as gahitan oomuun gaarii karaa garuu jira eddoo wallaan. Eddoon istuudiyoo makeen fooqii jala hoteelli jira. Waalaikum salaam. Miidiyaa istuudiyoo yoo jedhanii barreessan googilii gubbaa jira. Eshi. Fuudheetuma istuudiyoo sana fooqa si dhaaba lookeeshiinni. Dhageettanii imamii mana madaamorri kaleessa galgala bakka hin beenu jettan. Eetirii maltimiidiyaa istuudiyoo jetteetu bara barreessitee istaarti gootee wannotti kennitalee muziinatti taaksii oovarii. Oovar. Waan barbaada. Warri makiinaa. Thank you. Takkiitiin ta'e nafi faatee mana madaam manatti. Yaa waan hawaasa kiyyarraa abdii qabaa ati garuu akka doktora Oromoo tokkotti ergaa qabaatte ammoo teessan tun illee mi'aadha. Itti dabaladhu ergaa kan kee. Halo faatee mana madaam takkittiin ta'e fa'i nafina deemaa achitti wal argaa. Kalee barbaadatu hin jira. Jajjabeessa abbaa obsee yoo miidiyaan tokko gaafa miidiyaa banu dhuunfaa ofiitii fi miti sabaa fi aadaaf duudhaa sabaa argisiisa. Yoo miidhaan baanu. Salam balut. Gurraacha na fakkaatu. Nagaa. Baay'uma. Akka gaarii akkamati. Jirra alhamdulillah. Kino laal koreen eetirii kino laal bifa kanaan qophaa'anii jiranii. Argaartaa fi kana. Guyyaa irraa kana asirra nu argamte bareeda sir. VIP mana akkuma maasiree osoo sarpiraayizii na godhan isillee. Suufa qabu maal abbaa kiyyaa ta'ya. Suufa dhiisi namni keenya akka Oromootu meeqa qaba mana suufaa. Abshir mangisti. Amma wanti isaa warri Dubaay karabaataaf suufa itti naqee dhufa akka uummati suuraa wajjin kaa. Warri koree immoo tisherta qopheessine irra. Ati maal dhufne asii? Ela kun olaal. Banna Dubaay kottu asili wallahi eetirii multimedia sponsora si taa kennu. Kino laal. Arma tan agarsiisa. Arma tan laal kino laal. Eetirii multimedia agarte. Hundi Bifa keenya. kanaan qophaa'e laal koree yoo xiqqaate nama shantama. Koree. Shamarran VIP dha dhisi jarri VIP dha. Waan dubartii kana garaan hin danda'u beektaa. Karaan hin danda'u. Angoo dubartiin keessa hin jirre hin barbaadu. Bakka dubartiin hin jirre hin barbaadu. Jara dhaabuu hin barbaanne kino hin oo'allee laftii haala dhaabatanii keessummaa oseensisuu keessummeessuu irratti beektaa warra dhiiraa kana wayyaa. Kana nyaatoo sariin xiyyeetu mana madaam keessa mukayyuu jala gabaatee. Mana madaamiitittu ifaajeen ajjeeste har'allee nu gana ala dhaabuu irra har'i guyyaa boqonnaa jaraati beektaa.